Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jirtan tu tapi dah waktu saya akan jirtan naik apa ni? Kira kalau terapi micoba dengan dah seti video channel ramne jartim berarti. Walau lah sanggar deh. Ini season tu dia udah jira. Ani gua senile endo finin jalan. Pakka. Mali fans yuru dan deh kau nuantef. Yuru deh isi. Nutin do finin jalan nutin apa sih gua na? Yuru deh mana ni gua dah fi yuru deh beska. Arab muabbira garwan sini ti duftan singe tus khoji laluta dufu jirtina la dawate dufu jirana njet an kamera ga yedde ne gujira wan sin nanje to khoji ngaruta sanifu dufu jirta kharadati gabbetin ala onnaka yohan ninda walafi sarmafu hagaru mokabiti yetne yedde ya garis ninja dufu jirti isi sa nawatra da hey Hey, sen ya, sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naga. Naga. Fayar tay. Erkana. Erkana. Naga gala terapi. Yani aranda na khobadan deta jirtare. Amo. Namta kamera nasin jiru bare. Namni undi ganti jira. Bas atana dawatan fananin saya gujira male ne. Na walwango. Gonni no. Amma ko rafunu meri baxe. Be xeber de muntan. Jolle na namatu yami njira namta kamana. Ana wafa jira. Yani ben mi yene tneng tule ne yitala kungutu nak lupu wala takana ko kamsa kuno kamsa jin ran ra yitiba to chino ra de kamsa sira yide ko situ ke man na kanu gutu ta kajiru na man ga chino yitani na wala ma tuzra Yo. guya na re de be sengale Woi. Nutan ambar awani chike sine ana kamera zuri ragewda. Yani kamera nadri rato re do Ana ma guyya sawani charti barabar ke mal beita ni dalan birin girtu bana khaisa kun nda ko da mana biro waramne ana ma ko ba man khiki wasin jir guyya sam mana ibsa waramne ibsa ngaru waran jiru man jir ni ara wafa man khasi rafu tinjira na ana ma riba ghaira fe riba rafu jiru na dawalte bigisan ka sida yala khasa ba ka rafu tinjira bina min jitte mere fayruza yo yenna fayruza ne ba ka na radim na jitte tettu ne tumte sao na radhi da ko wallahi billahi bar refraga bawni je sini pera na yesa miyo tan me akam gode tin refraga bare du na bisro me suda dada kala man na ga jar sare yesa ga sile be horon tani eso mere tin de wale ka lagum be hore bi na ga ti yoni mutmi ti ra frende gele bare أنا الموت تياو ربي سامل أنا والله بالله تيا كين تياو ندرالتي والله نالي في نماذج كم بس نكبوها يفيفوجي كاميرا كده نسقي والله كده تسقي نبيها أمو نمني ونجزي نملا لا تسبير ركضتي كو غرانا ما ياتا أكو بلوم ما تكجي جورا منا أنا ناس نم تكنجرا نم منا نفسي كواجرا يعني كا بس يو أنا زوني سبيه والله تيجي سبيه وزن لي الرأيتا كم بيو mana nu dufnanen ibsa biya ga yeshe ke gizono jina sai dure male waye khana wata kra wale biya ko rale ko ngam ya ni berati ha bultu yete ber itwa to chige siye mere andu ba male waye ibsan ini wonne kas gem male bakara lanjir to alan dum bakara lanjir to bultiga digre biram bulte chusi ngene wala bradim je du mi yora tan du brama na ge mi yeso wallahi male kun dan se wala nan to kenge diye na gadde ste wala afuru wala kun do wala mata yom mo ina tumunda yartin sa wallahi oni na ra kamalin turun turun na magarta biyesu wallahi billahi ngani fi kaman ne jo doite na gavate malirti tumudan desu no tena lari yenne sibura finna na yete isi na gavate yar sama to ga chundan dore ay ta yartin na mati gamni ka isu sani wal bainanu ben manangira re salam alaikum siga mana dia man sani خلاص غايرو سان دي بنت دي سينا غامته اني نو انجري تاني مجول نو انجري تاني نم تا كنجرو انجرا غبا mana nasi jira mana wa khum gas ge jira man gamana khaizani zalakan ana mai sam na sama jira tani da kayat ledin ga badda ana mo na wale ko bongo sanaga re man jira aral ko bangam nam takkan ko bangam nisani man jira daruri bi yoga tanjir ha daruri bi yoga hate guya bira siga bakka yani guya bira sanaga chubari ni pene amma na me yesam bulani amma siga badda to estu siga badda tu kuma na bakhiya ta tani hatin no boleti tan yetani kuma na ala tani da kina gisi tani na ga tani mi yo tana mal si balesi te mi yo tana tum to yo sin jette khalas ke se yade si rabarate dile mala na do isare e ha amma sai fon si go ninju ana masa ga yenchu obon khara nama sidande jaza ilmoti san sifu dan dotti raqama sifin kanna mi chota kan jira deitet
Dirqama siisi yaanne. Wala isi beeki wala akka beektai. Ana amma dirqama barbaadu biraatiif sin gaafanne. Efa kaameraa qabaatanii isinii kun kaameraa irratti nama ol baasu jirtan. Dirqama akka isin itti na tumte. Namni addunyaa fayyadamu jiru kana namni nan arginu hin jiru jechuudha. Saniifuu maal akka isin irratti tumte naa gabbartare. Immoo yaani kara deemtuudhaan nuti raadala hin abbaa fide akka fide aguutu jechuun si dagabe maal jechuudha mee yaabbileessa fayyadu. laa waan akkas hin jenneen. Akkas jechuun baannaa duba isiisanii na deebistee dhuma isiisan naa gaafattee takka jaarsa naa gaafattu waan ta'an. Jaarsi eefa hin jirre isii naa gaafattee akkasitti kanaan isiisan booda fala tokko naa dhoyitee an akkasitti isin biraa deema. Amma isiin tu yoo beekte har'aa miti boruus dhufuu hin dandeessu maali fira si qabdi deemuu dandeessi nama bira dhufuu dandeessi mire ana isa targeessi si gaafadhamee qoy. Amma ureen kanaa mana jira yaa'e. Amma dhagaa namni yoo isa mana jira ati si qabdi waa kana ati alaa dhufti nana qabda. Yaani ammaan kana achi isaanii nas dhufee meera gibbii isaanii kana isaanii nas dhufee. Si fakkaata suuraa allaa biraati mana isaanii isaan hin jirani ulaa isaanii jabaadha. Yaani daruuri dinaa gaafatare efa rakkattuudha miskiinaa dhalaadnaan jette dirqama isii takkitti naa gaafatte. Engeddi si yaadii ni si geesse mire ana maanta walaa akka kan beeku nati. Ani yoo dandee nama yoo ana si njore geesse nama bira si geesse. Ammas nama bira si geesse nama jechuun nama dhalaadha. Amati amma kophaa. Dhala biirti naafsi qofti nama kophaa as keessi bullamee qoy waan takka birti yaatuun gaariidha. Yaani buliinsa si gaafanne ati maal taatee yaate. Misaali hin bar namni akka yaatutti mana naafsi qofaa jira qofaa jechuun bar gisee asoo jiru bar. Dhiiraaf dhalaa wajjin bultu nama jaarsa yaadin ta'in wajjin bulanii jaarti nama ta'an ta'eef sis deemtee bakka biraa nama ollaa jira fagoodhaas marraa achitti qishoo raqamsii hanna biras keessas alaas himatte. Yaani ati ammaan kana edolu mana isin nageessite. Amma irra dawalee wantu fuudhii haala as bahee fuudhiin jaan gabbee asii gabbeete makiina irra saqa dheeyite si fuuti halas. Dhayitee na fuuti. Dhayitee isin na fuudhuu sanii miti yaala. Ta dura nageessitee lubbuun yoo akka isin durtu. Haa dura mee kamin taa'ii akka baatu. Isuma sana gaafatteeti waan biraa barta irraa gabaasutti miraani. Anaa himi namni afaan walii beena yeetiniin isin goree ofii na qabdan. Sawalala isi sana gaafatteetuma miyyoo maaltu tanaan dhufee tanarratti tumtaa yennaani bakkuma fiddanii deebisaadhaa isin iyyatti barsiisini. Saat duraanu deemaatiin isin dhufee Oromoo dhiyyee isin dhaloon adda yoo isin amma si wabdii sadanaa beddensa wallahi hin beekne hin gallamu isin beddee fuudhu. Wayi bir wallahi wayi na tumu na tumte waan. Halas tu tarii namni hun baafachuu danda'a bara isa argee taasii gaafadhumeen. Yaani itti na yaadde kaasi waa waliin jirta waa wal beekaniif si takkitti na barbaadde na. Amma hin jirtu osoo jiraatti dhageessi gaafadha ammaatu min jirree bara. Yaani yeroo dhufte na gaafatteetuma. Khalas takkitti miyyoogaa khalas nuti waan sii goonu hin qabnu. Eewoo jaarsa keetiif hin galuu jette. Eeqa efa ilmoo na jalaa gadi jettee ilmoo barbaadaa deemte. Dirqama jaarsa kan keetiif ilmoo heetillee an bakka jirtu dheengiddaati naa himtee tidii guyyaa nuti si tajjabna naan jettanii na taphachiistan sana naas isin hin beekne malee isin na beektan sa. Ni beekta kun ammaa tanaa onaa himu jirtaa naatu si afaan qaqqabu jira malee. Saniifuu miyyoo ta'e na dho'itu tana ati naa barteetiin akkasitti qayrii. Wallah samboota naaf ijaarsa yoo walitti dachaane dhufneetti sin salaan akkam akkasiiti malee musu waan biraati miti wallahi laana malee as biluudhaa dhufne tanaa jettanii yaaddina bakka bira nan dabarsina takkitti tana bichitti haalli naa goote jechuudha haalli barkan dibaru na dibeer akkamitti qofaa yoo malti tan tabina yaani ummanni si biraa kutee mire wajji jirtanii misiniin kun yaani efa isaan si biraa kutu jaartii isaa hin dhaqeetuma jaartii matakkitti biyyoota miskiina masaa kana maraa ta'e hundalaare jechuudha si bira finne malee haati haatumtuudhaaf si bira hin finne miyyoo namaa maal irratti humte jettee naa gaafattaree kana samboota ijee isiin kana maali jettee isiin gaanii jiraan ta'an qofti naasoo hin beeku gaayaatee isiin irra na tumte. Jechuun isi waan maal irra golgoo dandeessame dhugasan. Maal miti miira golgoo dandeessu maali? Waan irra golgoo hin beekaa keessumaadha yaa waata kan beeku waliin buli gaadhiira isiin ijeetuma qa'ee biraa kutee itti nageessitan jaartii taatee hin beeku arrallee natti hin deddeemaa jettee isiin na tumte. Saniifuu jechuun efa isiin na tumte. Isiin bari isaatu irra fuudhee hiichee mira ni beekte. Isaatu irra fuudhee hiichee mira ni beekte jaartii muraasan. Jaarsi irra fuudhee waan hiichee chabeerusaa saneecha akkasitti hin jamte malee mushee wani taateetiin miti. Akkasitti fudhatte naa isin gongo waamu. Bes kan beeku waan isin taate san takkitti naa gaafattee tini nan isin biraate waan takkitti hin kanaan siin jedhu waan. Si amma siif hin gaafadha sanii. Ammoo ammoo silaa akkuma isin jee kana fudhattee natti tolan. Yaaniin fudhadhuun jee kanatti maaliifuu jechuun isinii dachi nageessi. Isin kan dhiiraa osoo irra tumtanii bar magaadha. Dhalaa bira bultayyanii nageessitanii miyyoo na tumte. Eefa. Jaartii isaa tasudamtee mire isan sii gaafadhu ani sumeef. Isa naan gaafatin
Inni jaartii biraa qaba kutee barinni. Ani isa hin fadhu isa ganaa isaaf hiisii wanaan irraa dalagaa maan kanaaf qabeetiin ijoolleen keenya deengiddaa kuti ijoolleen tun akkaan kan irraa itti oloo godheen. Naa lolanii miyyoon tun ilmoodhaa jecha maraatti yanii bakka dhalaanaa dhageessanii. Tamaan miyyoo jaarsa reetiif galtaa jiran. Yaan jaarsa kiyyeessin akka hafuura isaa quba qabdan hin beeku beeka dhugaan. Hin fadhu jeessin didisa. Amma saniifuu hafuura isaa eebee isin harkaa qabaatan ilmoon kiyyallee bakka isin jirtu eebee beektan. Kanaas kaanamu dirqama waan inni ilmoo barbaadu jiruuf malee waan biraatiif miti. Isin agaafatee tiniin samboota haraa kama miyyootu si kan naa jette naaf inni achi hojii yaa naalaas. Naaf inni akkasii yoo walii dachaa taate walii dachaanee yoo san ta'u baatti illee dhumneessi sala. Sun waan namatti bal'aa. Saniifuu? Amma duba hay bakka adeemu isin keessa. Haata isii bira na keessite. Wayi haata isii bira na keessite haa wayi. Isin dhufne nama nyaata Eessa? Manuma isitti na keessite na malee. yoo isin jiraanne isa fida garee maal asoo jiru. Yaani yoo isin hin jiraannellee gadhee man akkasitti naa gaafattee akkasitti deemaree anis baradhee jechuudha. Khalaas. Haa eeggattu waan yaa isin jaallan deemame eeggadhuuti. Gaafa isin dhufte tammoo naaf gaafataaf haa dhuftu. Irratti dabalee deebiitillee ni barbaadaaf.